mul'anni waan amma ijaan hin mul'anne gara fuulduratti akka mul'atu yookiin akka ta'u barbaaddu kan sammuu kee keessa qofatti kaafamee argitudha. Mul'anni fakkii waan ta'uu barbaaddu isa sammuu kee keessa jiru jechuudha. Leonardo da Vinci suuraa Monaaliizaa osoo waraqaa fi qalama waliin hin tuqin sammuu isaa keessatti mul'ataan kaase. Mul'ata arguuf ijiti foonii tun dirqamaa miti. Mul'ata arguun dandeettii ija sammuuti malee ija fooniitii miti. Heelan Kiilar ijaan hin agartu akkasuma gurraan illee hin dhageessu garuu mul'ata ajaa'ibaa qabdi ture. Kanaanis dubartii qaama miidhamtuu barnoota ishiitiin digirii jalqabaa xumurte taate. Xumuruu qofaa miti namoota akka ishii qaama miidhamuu ta'anillee akka baratan abdii horatanii fi mul'ata qabaatan barsiisaa turte. Qaama miidhamuun sammuu miidhamuu akka hin taane nama gochaan addunyaa tanatti agarsiisedha. Waa'ee mul'ataatis akkas jette. Wanni addunyaa kanarraa nama gaddisiisu ija dhabuu osoo hin taane osoo ija qabanii mul'ata dhabuudha jette. Namoonni osoo ija hin qabaatin mul'ata qaban akkuma jiran namoonni osoo ija agartuu qabanii mul'ata malee jiraatan hedduudha. Namni mul'ata hin qabne qarshii qabaateef waa hojjechuu hin danda'u. Dandeettii hanga fedhe qabaatus waan hojjechuu qabu adda baasee waan hin beekneef humaata kan fidu. Kanaafuu mul'ata qabaadhu.